nagaa jirtuu nagaanii fi jaalalli araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessanuu akkuma beekamu YouTube chaanaaliin kuni copyright strikeidhaan cufamee jira jechuudha. Copyright strike kana akkam gootanii akka ofirraa kaasuu qabdan yookiin akkam gootanii deebisuu qabdan. YouTube chaanaaliin kun amma guyyaa 90 kenneefii jira akka inni ofirraa kaasuuf jechuudha. Kun olaalaa asitti jechuudha. After days guyyaa 90 booda akka inni copyright strike kana yoo ofirraa kaafne ta'e akka viidiyoon kun yookiin chaanaaliin kun gubatutti jechuudha. Chaansii kenneeraaf jechuudha. Inna Programii hundumayyuu as keessatti kaasee jira sirraa jechuudha. Programii inni settingii ittiin sirreeffachuu danda'u hunduma isaatu jalaa irraa kaasee jira jechuudha. Maal kenneeraaf programii irraa kaasee hunduma isaa meetti maqaa isaa illee hin jiru, iddoo sa'aatii ittiin laallatu illee irra hin jiru. Programii hundumtuu irraa kaasee jira. Mikinaan inni kana godhee fi viidiyoo nama copyright si'a 6 ol itti ergeera jechuudha. Copyright si'a 6 ol itti ergee deebi'eeti isa dhumaa ammoo copyright strike jechuudha. Viidiyoo namaarratti copyright strike itti ergameera si'a 3 ol. Erga si'a 3 ol copyright strike itti ergameen booda maal godhee jira? Kunoota asitti kenneefii jira jechuudha. Asitti detained copyright school jedha. Mana barumsaa copyright yookaan mana barumsaa seenii baradhu jedhaadhaan yoo barattee deebii sirrii kennite siif deebaa waan jedhamu chaansii kenneefii jira jechuudha. Isa kana akkamitti akka deebisuu dandeenyu na wajjin ta'a waliin ka ilaallu ta'a jechuudha. Deebii sirrii ta'ee fi deebii sirrii hin taane waliin ilaalaa deebisna jechuudha. Kanaaf YouTube chaanaaliin keessan minaalbaata copyright strike si'a 3 ol keessattuu viidiyoo namaa gadi dhiisna. Maila kun asi kenneefii jira. I copyright wins as I steer you to take into doing your video jedha. Visibly balance it contact with the videos the copyright if you get 3 copyright strike copyright si'a 3 ol itti ergamee jira. Gubate indoo YouTube chaanaaliin kun carraa deebifachuu yoo minaalbaata kan deebi'u ta'e yoo kan deebisuuf ta'e mee minaalbaata mokorree walumaan ilaalla jechuudha. Yoo akkaawuntii jira gubatutti jira jechuudha. Kana mokorree walii ilaalla yoo inni waan deebi'u ta'e sana jechuudha. Guyyaa 90 ilaalla mesti. Amma gaafii jalqabaa kuni gaafiin jalqabaa sun maal ta'a isin fakkaate falsii ta'a jechuudha. Kan jalqabaa kun falsiidha. Akkasii amma deebiitii gaafii itti aansii jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafiin arfaffaa mee haa hojjennu isasi. Gaafiin arfaffaan maalidha isinitti fakkaate? Falsii ta'a jechuudha. Gaafiin arfaffaa illee falsiidha. Kan inni gaafate keessaa gaafiin arfaffaan falsiidha. Deebii isaas isiniif kayaa hunduma isaa description jala isiniif kayaa akkamitti akka balleessuu dandeettanii isiniin jedha. Gaafii 64 keessaa irra deddeebaa isin gaafata waan ta'eef deebii isaa hundumaayyuu description jala isiniif yennaan kaayaa jechuudha. Isin fayyada baay'ee keessan. Akkasuma asitti kunoo gaafii lammaffaas jechuudha. Gaafii lammaffaas gaafii inni gaafate kana keessaa wal bira qabee yeroo laalee jedhutti falsii jechuudha. Falsii akka ta'u natti himamee jira jechuudha. Kanaaf gaafiin lammaffaa yoo akkanatti jedhee isin gaafate falsii ta'a jechuudha. Inni gaafii garaagaraa yoo isin dhabdan gaafii biraa isin qayyara. Akkasitti isin fida jechuudha. Asitti cheek answer kan jedhu kana isa kana tuttan. Yoo inni asitti isin taqabbale gubbaa sanarratti gubbaa olii kanarratti qayyii barreeffama qayyii isinitti agarsiisee jedhee kanaaf akkasitti ilaaltu.
isa kana jechuudha. Deebii isaas description jala isiniif keehaa jechuudha. Deebii isaa sirrii amma deebii kanniin sirreessineerra jechuudha. Kanniin deebisineerra kana sirrii deebiseera. Kan lammaffaa kan sadaffaa kana hafee jechuudha. Kan sadaffaa kanas dubbifannee kaanee waliin hojjanna jechuudha. Afaana ta'a. Deebiin inni lammaffaanis as long as you have modified the original context is some with way such as in removed. It is well informed use of copyright monitor in your connects be subject is claim of copyright information jechuudha. Deebii isaa kuni false ta'a jechuudha. Deebii isaa kanniin yoo akkanatti tikikkiliin guutan yoo isin dogongortanii deebii kanniin keessaa biyaansi diqqaatee deebii 4 nuu kenname kana keessaa biyaansi diqqaateeti deebii 4 fudhachuu qabdan jechuudha. Deebii 3 deebisuu qabdan. Yoo tokko dogongortanii jettanii qayyii bootaa san irratti diimaa isin kenna. Kaan irratti ammoo raayitii isin kennaa deemaa jechuudha. Yoo akkas deebistanii copyright striking keessanii fi YouTube channelin keessan qulqulluu ta'a jechuudha. Kanaafi akkana ilaaltanii deebii isaa kuno description iyyuu isin barbaachisu kan barbaadan description jalaallee buufachuu dandeettanii kan barbaadan ammoo description jala linkii telegram channel kiyyaa achisinikyaa linkii telegram channel kiyyaa keessa dhuftaniiti isa keessaallee dubbifataa deeffachuu dandeettanii kan barbaadan ammoo ka isinitti tole ammoo kunoo asirrumatti suuta godhee questionii gaafii inni isin gaafate deebii waliini suuta godhee afoo kanarratti isiniif kaayaa jechuudha. Akkasuma namoonni YouTube channel kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa, commentii barreessaa isiniin jenna. Subscribe, like, share gochuudhaani na wajji ta'aa isiniin jenna. Gaafii fi deebii isaa har'aa kana fakkaata. Xumurre jechuudha. Directly qaxxitama isaatti xumurree jirra. Deebii isaa isiniif kiyyaa suuta jedhaati laallataa akkasi deebistuu jechuun shan isiniif deebisa. Isaan sanniin keessaa ijoojoo yeroo baay'ee jalqabarra isiniif fiduudha. Kanaafi kana fakkaataa barumsa YouTube channel keenyarraa isiniin jedha. Deebii isaa afoo isinii kiyyaa laalaati itti deebi'a. Waaw kunooti deebise jechuudha. Hunduma isaatu tikikkilii isaa deebise jechuudha. Arfanni keessaayyuu arfan hundumaa deebiseera jechuudha. Deebii sirrii ta'e deebiseera kunoo. Akkanatti ilaaltanii deeffannaan YouTube channelin keessa adagaarraa bilisa ta'a jechuudha. Erga akkasitti inni isinii kennee ka'e laalaa kunoo tasitti contact jedheera raayitii naaf kennee jira bulee jechuudha. Kana fakkaata. As dhuftanii as dan jettan jechuudha. Bakka achiin booda YouTube channelin keessa copyright irraa bilisa ta'a isinii mul'isa akkamii akka bilisa ta'e illee. Bakka kunoo there are no copyright strike on your channel jedhee jira. Abbaa koo YouTube channelin keessanii copyright waan jedhamu iyyuu copyright strike waan jedhamu iyyuu ofirraa hin qabu naan jedhe jechuudha. Deebi'eera YouTube channelin kuni kana fakkaataa akkasin laaltanii itti fayyadamnaan bareeda isiniif ta'a jedhee yaada. Akkasin laalaa deebii isiniif ka'a jedhee akkasii. One of three jedhee jira. Takkitti bicha hafee jiraaf jechuudha. Silaa gubachuuf yookiin channelin kun gubatuuf jechuudha. Isa kana irraa badee jira amma register gootan jechuudha. Gadartu qafoo keessan gadachirtan yookiin keessaa baatanitti deebitanii jechuudha. Akkas gootu. Qulqulluu ta'a jechuudha achiin boodanninu. Proogiraamiin qara badee hundumtuu amma kun deddeebi'ee jira jechuudha. Asis sa'aatii ilaallachuu hin danda'a. Waan barbaade sirreeffachuu hin danda'a jechuudha. Akkas ilaaltanii sirreessitu. Kunooti YouTube channelin kuni qulqullate jechuudha. Bakka qulqullate copyright waan jedhamu ofirraa hin qabu jechuudha. Akkas ilaaltanii sirreeffatanii deebii isiniif kaahee sirriitti ilaalaati isin dhibu jechuudha. YouTubein kun maal ta'e sirrateera bakka kun qulqullaa'ee
sa'aatiillee laallachuu hin danda'an jechuudha. Abbaan kun waan barbaade ilaaluu hin danda'a. Achiin booda akkanatti laallachuu hin danda'a jechuudha. Bakka wanti dhumateera. yuutuubiin kun qulqullaa'eera jechuudha. yuutuubii gubachuuf adagaarra jiru chaansii tokko bichaa kenneeruu fi akkasitti mana barumsaa seentanii baratanii kaatanii duubatti deebitunuu jechuudha. Amma qulqullate jechuudha. Proogiraamii isaa waan barbaade laallachuu hin danda'a. Haala bareedduu ta'een hojjechuu hin danda'a jechuudha yuutuub chaanaaliin kuni. Barumsi kiyyaa kan har'aa kan isin fayyada jedhee yaadu ijoolleen baay'een of sodaattu yuutuub chaanaalii gubdanii gubatee fa'aa isin jalaa badu. Akkana laaltanii deeffachuu ni dandeessu isiniin jedha. Deebii isiniif kaa'ame sana gara telegiraam chaanaalii kiyyaatti dabalamuudhaan achi keessaa deebii sirri ta'e deebii bareedduu argachuu dandeettan jedhee yaada. Kanaaf isiniin jedha warroonni maatii kanatti hin dabalamne maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jenna. Kana fakkaata barumsi kiyya kan har'aa yuutuub chaanaalii kana maal goone adagaa jalaa baafannee jechuudha. Adagaa yookiin gubachuu inni gubatu sana jalaa baheera. Kanaaf nagahaan naa tura isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Like, share, subscribe gochuudhaan namoota yuutuub chaanaalii kana hin beekneen qaqqabsiisaa barumsa kana caalu baay'ee ta'e isinii fiduu danda'a. Isinii mukkoree jechuudha. Nagaan naa tura. Ciao.